Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira-jirtu obboleewwan baga jiraattan isiniin jecha Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Obboleewwan kiyya har'a waan har'a haaraa isinii qabadde dhufe keessaa warroonni raan bilbila keessanii xiqqoo taate raan bilbila keessanii 3 haga 4 taate karaa salphaadhaan aappiilee bilbila keessan gubbaatti raamiilee hedduu qabatanii jiran akkamitti akka ofirraa ittistanii raamiin bilbila keessanii saffisa akkasii godhatuuf akkasumas wantoota isin irraa itti fayyadamaa hin jirre irraallee raamsan akka ittistan isin garsiisa. Akkasumas warroonni bilbila Galaxy qabdan hundi keessanuu bilbila Samsung harkaa qabdan guutuu keessanuu guyyaa kaleessaatii fi har'a jidduutti update weeraa bilbila yookaan software bilbila keessanii of haaromseera. Dheeqaa bilbila san karaa siitiin keessa seenaa erga siitiin keessa seentaniin booda ka jalqabaa karaa software ka jedhu hino asirratti taa'eera argaa jirtanii software update dha. Warroonni bilbilli Samsung fedhallee kana ni qaba jechaadha. Erga irra cuqaastaniin booda mallattoo update as jalatti isinii fidaa jecha. Mallattoo update as jalatti isin warri hin goone jecha kallattiidhumaan asitti bakka amma download and install dhukaan irratti cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda sarara karaa gadiitti tarreessisanii fida. Yoonni update yoo bilbilli keessan amma dura automaatikaalii irra kaatanii jiraatan dafee ofuma isaatii fi update of godhee software bilbila keessanii wantoota haaraa bilbila keessan irratti isiniif dabalaa jecha. Software update jechuun wantoota kaampaaniin bilbila keessan oomishe sun yeroo waan haaraa bilbila keessan irratti isiniif dabaluuf teknooloojiilee garaagaraa akkasumas seekuriitiilee garaagaraa wantoota bilbila keessan eegduu bilbila keessanii taate wantoota garaagaraa irraa erga rabbiitii isinittiftu akkasumas dadhabina baatirii dadhabina shabakaa wantoota garaagaraa to'achuudhaaf siistema haaraa yeroo dabalanii software update kana dirqama update godhuun keessan dirqama ta'a bu'aa mataa keessaniiti jechaadha. Asitti isinikaa asitti irra cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda daqiiqaa 2 fi wayii lakkaa erga daqiiqaa 2 fi wayii san xumuree booda bilbilli keessan ni cufata akka waan formaat ta'ee sanatti ilaaltanii jecha. Formatin ta'u gonkumaa formatin waa formatin mi wantu suni software update jedhama. Bilbila keessan guutuutti ofirraa cufee akka waan formaat ta'ee sanatti godha jecha. Ergasii akkuma formaatii sanatti waa xiqqoo daqiiqaa yoo xiqqaate haga daqiiqaa 15 tureeti bilbilli keessan kallattiidhumaan isinii banata akkuma duraa sanatti. Kalammataa katti aanu warroonni raam bilbila keessanii xiqqoo taatan asirra seentanii jecha. Asirra seentanii dura waan kana argachuu qabdanii fakkeenyaaf bilbila keessan irra guddaan nama waan tanaan qabu jecha. Wanni kun yoo siistema kanaan bahee malee erga asirra cuqaasaniin booda karaa bakka lakkoofsa jedhu irra cuqaastanii jecha. Karaa gadii kana dhuftanii. Erga lakkoofsa irra cuqaastaniin booda asitti yeroo as bakka kana dhuftanii bakka asirra cuqaastanii bakka software dhufaarra cuqaastanii erga asirra cuqaastaniin booda immoo bakka plate number dhufaarra cuqaastanii jecha. Bakka kana yeroo 7 cuqaastan oo yeroo 6 akkasitti wararra wal faana cuqaastanii jecha. Erga wal faana cuqaastaniin booda ani amma kiyyawaan naabahee jiruufu hin barbaachisu isin yeroo 7 quba keessanii wararra cuqaastanii jecha. Erga wararra cuqaastaniin booda gariin kood bilbila keessanii sin gaafata garii sin gaafatu akkasuma banamaa jecha. Yoo sin gaafate kood bilbila keessanii dinaqxanii kallattiidhuma sinii baha ergasii waan kana kallattiidhuma waan kana sinii baha jecha. Erga waan kana sinii bahee irra cuqaasta. Wanti kun siistema garaagaraa of keessaa qaba. Akkasumas raam bilbila keessanii kallattumaan as jalatti sinii kaaha jechaadha. Karaa kanaanis to'achuu dandeessa. Kun amma raam bilbila keessanii hagam akka jiruu fi hagam akka dalagaarra jiru sin garsiisa jechaadha. As dhuftanii amma karaa gadii kanatti bakka tanatti asirra cuqaastan amma raam bilbila keessanii aappiilee qabatanii jiran keessa adda baafachuudhaaf jecha. As keessatti tarreessee sinii kaa'a. Asirratti akkuma argaa jirtan wantoonni isinitti fayyadamaa jirtan sun fakkeenyaaf kan meegabaayit 29 20 akkasumas tuqaa 8 osoo tuqaa 8 meegabaayit 8 meegabaayit 10 qabachuu osoo qabu meegabaayit 200 300 yoo qabatu argitan karaa salphaatti ofirraa haquu dandeessanii jechaadha. Akkamitti ofirraa haqxan karaa salphaatti amma fakkeenyaaf haatunal kun meegabaayit 800 qabateera stooppiin godha jecha irraa hin dhaabasa. Akkasitti irraa dhaabasa kunoo akkuma argaa jirtan san duraan meegabaayit 100 qabatee ture amma duwwaa ta'ee jecha duwwaarra deebi'e.
akkasitti meegabaa bilbila keessanii haalaan sirreeffachuu akkasumas warroonni meegabaa raam bilbila keessanii xiqqoo taate akkasitti irraa ittifachuu dandeessanii. Laayik sheer gochuun dagatinaa viidiyoo kana akkasumas channel kiyyallee subscribe godhaa. Viidiyoo namaa dheqaa daawwadhaa subscribe godhaa. Yeroo isin jennu bu'aa mataa keenyaa miti. Namoonni nama waa tokko isa barsiisu dhaqee yoo hordofe jalqaba mataa ifiitii itti fayyadamaa jecha. Mataa ifiitii itti fayyadama. Bilbili kee waa sirratti hidhee nama kadhachuu fi nama akkasnaa godhaa fi akkana naa godhaa jechuurra bilbila kee namatti dhagitee namni bilbila kee akka fedhe lallaaqee yoo fedhe bilbila kee kontirool godhee si deebisaa. Akkasumas karaa garaagaraatiin dhaqxee yoo na jala deemte bilbilli kee waa tokko hin rakkattu namallee hin gaafattu bilbila kee mataa keetii toshachuu dandeessa waan ta'eef akkasitti laayik sheer gochuudhaan jabeessa isin jedha galatoomaa.